Yooyaa akkam jirtu daawwattoota keenya qophii gaaddisa laabooraatoorii baganagaan dhuftanii saniin jenna. Mormii Oromiyaa guutuutti kaleessa yaamamee ilaalatee jijjiirama jiru irratti mari'achuuf deemna. Waayillaan kiyyaa Birhaanuu Leenjisootiif Jawar Mohammed waliin jirra. Nu hordofaa isaniin jenna. Mee Jawar Mohammed siiniin jalqaba. Mormiin yaamame suni ka duraanii maal ture wanni inni ta'uuf deemu ammoo maaliif jijjiirama amma kanarratti mee dubbii waan qabdu nutti miti sagantaa kana jalqabnu kanaan. Baacabsaa galatoome akkuma tu sallachuu beektan namni kunis beekutti weerarri biyya poolisii marsaa ammaa kun toora ji'a tokko dura eegale dhawaataan dabalaa bal'inni isaatis dabalaa gaaga'amni lubbuu namaatiif qabeenyarra gahaa jiru adaduma dabalaa deemen Oromiyaa jiddu galeessaatii fi Oromiyaa naannoo daangarra hin jirreef akkamiin hirmaanna kan jedhu qeerroora dhibbaan ture sababa sadiin atiin guyyaa sadii moo akkas dura gara mormiin waliigalaa Oromiyaa guutuu keessatti gaafa guyyaa kamisaa kanaaf akka waamamu yaamamee ture osoo suusaniin jiru guyyaa kaleessaa fincilli mormiin guddaan gama Harargee bahaatiin waan dhooheef mormiin sun immoo wantoota san dura yaadamaa ture waan jijjiiraa dhufee fi saffisaan haala kanatti akka qopheeffamu godhamaa ture. Oolmaan guyyaa kaleessaatii fi kan guyyaa har'aa erga qoratame booda haalli amma deemamaa jiru keessatti haala biyya siyaasan saffisaan waan jijjiiramaa tureef keessattuu immoo mootummaan gama liyyu poolisiitiin Oromiyaa shoror keessuu waan dadhabeef daangaa Oromiyaa cabsee seenuudhaan dhiibbaa barbaade akeeka barbaade uummata Oromootiif Oromiyaa irraan gahuu waan dadhabeef akeekuma isaa san tooftaa biraatiin bakkaan gahuudhaaf jecha Oromoota naannoo Somaalee keessa jiran irratti duula shoror keessuudhaa irratti banuudhaan akkasumas immoo Somaalota Oromiyaa keessa jiran illee akka waan Oromoon itti ka'eetitti Oromoota biyya Somaalee jiranis akka waan Somaaleen itti kaateetti gochuudhaan uummata keenya walitti kaasuudhaan communal violence dura border violence dha kan yaalaa turan humna waraanaa fayyadamanii dadhabanii booda garuu yeroo uummanni itti dammaqee dhiibbaan guddaan mootummaa keessaa itti kaa'uu eegalu warra alaatti illee itti kaa'uu eegalu dhimmi kun akka dhimma Somaaleef Oromoo ta'e agarsiisuu waan barbaadeef daangaa irratti qofa osoo hin ta'in ollatti illee wallaluu jiran jedhee amansiisuu waan barbaadeef magaalota Oromiyaa tokko tokko keessatti akkasumas immoo magaalota naannoo Somaalee keessatti jeequmsa uumuu eegale. Karoora bal'aas godhuudhaan dookumantarii adda addaa hojjechuudhaan maqaa qabsoo Oromootis kan uummata Somaaleetis balleessuudhaaf qophii akka qabu odeeffannoon gammachuu irraa dhufe waan agarsiiseef kanarratti hundaa'eeti qeerroon ganama kana jijjiiramni kun akka godhamu kan murteessanii sababni isaatis mormiin itti fufuu danda'a guutuu Oromiyaatti haa taatu garuu akeekni qeerroo fakkaatee uummata Oromoo fakkaatee Somaalota nagaa miidhuu Somaalota nagaa fakkaatee Oromoo miidhuudhaa kun hiriirri kun yoo itti kan fufu taate bakkaan galma gahaa fi qabsoo teenyallee ni miidha. Parmantilii yeroo miidhuu danda'u jira sababa jedhamuun kan kunaafuu danda'eefi kan egaa Oromoon akkuma gabaasaa jirrutti yeroo ammaatti Oromiyaa keessaas osoo namni hin to'ine uummata Somaalee sodaachisanii makiinaan fe'anii gara naannoo Somaaleetti geessaa jiranii Oromootas hedduun gaafachaa ture fakkeenyaa fi naannoo Jijjigattis akkasumas Wacaaleettis bakka adda addaatti uummataa miti kan nama tuqaa jiru liyyu poolisii fi taataaqii akkasumas makalakaa wajjin ta'anitti uummata keenya achirraa fe'anii gara Harar fidaa jiranii haala kana keessatti mormiidhaan itti fufuun miidhaa qabaachuu danda'a sodaa jaamurraa shakkii jaamurraa jijjiiramni kun akka godhame jechuudha. Hedduu galatoom Jawar. Biree meesitti gara kan keessatti dhufa Jawar weerara daangaa kana gara communal violence jijjiiruu barbaada jedha Jawar gara mootummaa wayyaanee kuni weerara liyyuu poolisiin daangaa Oromiyaa irratti godhaa jirtu kana shira adda addaa godheetini communal violence yookaan waldhabbii uummattoota lamaan kanaa akka fakkaatu godhuu jira jedha. Kanarra maal jettaatiin Biree? Galatoome Girmaa Jawar kaasee jira yaadicha akka waliigalaatti
jarri kun jiruun isaanii akka mootummaatti itti fufuudha uummatoota walitti buusuu irratti akka hundaa'e nama beekama. Kana duras kana sirrumatti beekna. Duuba deebinee fakkeenyaaf bara darbe 2005 gara dhumaarratti yeroo san dubbi himaan mootummaa federaalaa akka ture Getaachoo Raddaa maal akka jedhee yaadanna. Jarri kun wajjin dhaabbachuunsaa Amaaraaf Oromoo jechuudha. Uummanni Amaaraaf uummanni Oromoo wajjin dhaabbachuunsaa dadhabina keenya argisiise. Suni ifaan ifatti maal argisiisa? Jiruun jara kana uummatoota guguddaa biyya san keessa jiran san walitti buusuu irratti akka bu'uureffate argisiisa. Amma ka isarraa maal hubatanii jarri kun wajjin dhaabbachuudha caarraa akka qaban. Because jarri lamaanuu jara uummata guddaa gara malee miidhama waan ta'aniif in the long run guyyaa tokko walitti deebi'anii wal qabatanii dhaabbachuun isaanii nafu. Kanaafuu filannoo biraa egalee optionii alternative biraa qabaachuu irratti hojjetuun akka isaaniirra jiru innuu imply godhee ture jechuudha yeroo san. Egaa akka alternative saniititti amma maal godhanii the next uummata guddaa sanitti aanee jiru Sumaalee fayyadamanii yeroo baay'ee immoo rakkoon isaan challenge godhu kun uummata Oromoo biraa waan ka'uuf alternatiiviin biraa ka jiru Sumaaleedha. Sumaaleetti fayyadamanii uummata Oromootiin walitti buusuudhaan qabsoo kana arrest godhu, qabsoo Oromoo kana gadi deebisuu, uummata Oromoo laaffisuu isarratti xiyyeeffachuudha akka barbaadan ifaan ifatti mul'ata jechuudha. Dabalataan immoo kanarratti I think amma mootummaan naannoo Oromiyaatis jijjiiramoota keessa jiru kana dudubbachuurra kaka'e kana gadi baanii waan miira namaa tuttuqu kana dubbataa dhufuun isaanii kunis immoo TPLF biratti I think ija badaadhaan ilaalamaa jira. Kanaafuu jeequmsa akkanaa kana kaasuudhaan isaan gadi harkisuu, isaan dadhabsiisuu yookiin immoo isaanis warra isaan dura jiran san kan taayitaarra buusan uummata tasgabbeessuu hin dandeenye jedhanii waan ta'eef amma uummanni yoo jeequmsa keessa galee isaanis immoo akkasitti buusanii nama barbaadan fidachuu kana egaa maybe detail isaa keessa booda galuu dandeenya. Anyway waan kana dirty trick kana akka taphataa jiranii wantoonni mul'isan baay'eetu jira booda kaasuu dandeenya. Egaa ka ammaan tana daangarratti rakkoo guddaatu jira, rakkoo babal'aatu deema, namni guyyaa guyyaadhaan du'aa oola, nama lakkoofsa guddaatu du'aa jira. Kanaafuu hiriira qofa otoo hin ta'in wanna hiriira olillee uummata Oromoo gaafattutu deemaa jira jechuudha. Sanirratti akka sanirratti sagalee isaanii dhageessisachuu fi qeerroon kan hiriira kana waamanii amma garuu akkuma Jawaar jedhe san guyyaa lamaan darbe kana keessayyuu kaleessa ibsa mootummaan naannoo dubbii himaan mootummaa naannoo Oromiyaa godhees yoo dhageeffannu wanni baay'een clarified ta'atii jira jechuudha. Wanni kun wanna uummata Oromoo guutuu gara tokkotti fidaa jiru akka wajjin dhaabbatan godhuu danda'u waan ta'eef akkasumas immoo wanni isaan karoorfatanii uummata keenya fixuudha itti deemaa jiranis baay'een waan hubatamaa dhumee fi san hunda walitti qabnee ilaallee yeroo xiqqoo fudhatanii itti deemuun barbaachisaadha waan jedhuun natti fakkaata akka jijjiiramu kan godhame. Hedduu galatoon bire. Jawaar gara keetittan deebi'a laal. Haga yoonaa mootummaan sun ka aangoorra turuu danda'ee qaamota siyaasaa adda addaa walitti dhahuudhaan uummatallee akka wal bu'u godhuudhaan haala akkasiitiin haga yoonaa umrii bitateetiin jiraate waan jedhu jira. Wanti kun haga fuuldura hagam isa deemsisa. Uummatni keenyas waan kanarratti qayyabannaa akkamii qabaachuu qaba jetta Jawaar. Bireellee reefu kaaseetis kaaftee mootummaa bicuudha minority government waan taateef aangoorra turuudhaaf tokkoffaa gargaarsa alaa barbaachisaa lammaffaa sabaaf sablammoota biyya sanii walitti naquudha isa barbaachisa. Adeemsa kanaan kaanee oggalaallee saboonni sadeen humna guddaadhaan mootummaa kana rakkisaa turan eenyu oggaa jenne tokkoffaan Oromoodha. Lammaffaan Amaaraa, sadaffaan Somaaleedha. Remember gaafuma aangoo qabate irraa maaltu ta'e? Gaafa aangoo qabate humnoota Amaaraatiin aangoo irra buuse jedhee waan amaneef paartiilee Amaaraa ta'uma ala godhe durumaahu chaaptara ala godhe. Itti aansee adda bilisummaa Oromoo qaama Oromoodhaatti hojiidha ala godhe.
Itti aansee obnag takkaahu adda bilisa baasaa ummata ogadeen tabaala godhe. Waraanni liyyuu poolisiitis haa taatu tooftaan amma haaraa desperate ta'e inni fidu kunis hundumtuu saboota waliin nyaachisuudhaan aangoorra turuudhaaf. Torban dabre kana keessa illee irra deddeebi'ee himaatiin ture. Sababni rakkoon daangaa jaamee Somaalee fi Oromoo jidduu rakkoon daangaa hin jiru. Daangaan hin jiru uummata kana jidduu. Uummata nagayaan waliin jiraatu, uummata yeroo dheeraa waliin jiraatu. Somaaleen bishaan Oromoo osoo ol fiddeen obaafatiin Oromoon immoo yeroo calee isaa gadi deemee lafa Somaaleetti osoo hin dheechisin turuu hin danda'u. Kun is irrational wanni isaan godhan. Wanni isaan waan san uumaniif naannoo kanatti Somaalee fi Oromoo yoo lolchiiftu taate jaarmeewwan isaaniitu osoo galan taate keessattuu riphee lola naannoo sanii sochoosuun hin danda'amu. Waan jedhanii it's a very effective counter insurgency. Farra riphee loltummaa kan jennuun addunyaarrattuu dhaadamanii jiran beekaa sababa isaan waan kana ittiin hojjetaniif. Kanaaf wanni isaan guddaa ittiin deemaa jiran keessattuu saboota sadeen kana Oromoo, Amaaraa fi Somaalee kana hamma danda'ametti yoo wal lolchiisaa deeman taate aangoorra turuu ni dandeenya jedhaniiti kan ittiin deemaa turan. Kanaaf amma 91 irraa kaaseeti. Xalayaa amma bakkeen manguddoon Booranaa barreessitu jira, kan manguddoon Jaarsoo barreessitu jira, kan uummanni Somaalee barreessitu jira. Uummata Somaaleetiin maal jedhanii beektaa? Haga hargeessatti fudhatuu barbaaddiraniin Oromoodhaan. Oromoon haga hargeessatti dhufuu barbaaddiraniin. Somaaleedhaan immoo uummata Oromoodhaan immoo Somaaleen akkuma Zayaad barreessanitti haga Adaamaatti fudhatuu barbaaddiraniin. Oduu qofa miti kan immoo fuudhanii daangaa irratti nama walitti buusuudhaan ittiin deeman jechuudha. Ammas yoo taate wanni isaan barbaadan saboota kan wal lolchiisuudha. Amma immoo dhaloonni as dhufe kun keessattuu dhaloonni Oromoo keessaa as ba'e kun politically savvy waan ta'eef tarsiimoodhaan isaan caalee waan argameef tapha isaan ittiin deeman san mimmiliqee bira dabruu waan danda'eef last card kan pull godhaa jiran. Bireen sirreessuu danda'a. Communal violence yeroo duraatiif kan yaalaa jiran natti fakkaata. Paartilee siyaasaa wal lolchiisuun, jaarmeewwan siyaasaa wal lolchiisuun hoggaa jaarmaa tokko wajjin wal ta'an jaarmaa tokko ofitti qabu, kaan ofitti qabu waan jiru. Garuu kaardiin sadarkaa qe'ee keessatti sadarkaa gandaatitti uummata nagaa waliin jiraatu walitti buusuu kuni amman ani beekutti kan duraa natti fakkaata. Kan kasee agarsiisaa jiru maali? Morma isaaniitti dhiyaataa akka jiru, hudhaa akka jiru, kufuudhaaf akka jiran waan beekaniif deeman jechuun wanta kan gabaabsee dubbachuu barbaada. Oromoonni namni Itoophiyaa hundi waan dhaggeeffachuu qabu. Duula ammaa Oromoo fi Somaalee walitti buusuu kana, Amaaraa fi Qimaantu walitti buusuu kana, Beenishaangulii fi Amaara walitti buusuu kana bardeen gaddaa sa'aa lama irratti fudhataniit Siyyuu Masfinii fi Abbaa Isaa Iyyaasan. Achi keessatti wanni jaan Oromoo fi Amaarri nu fixuuf deema. Oromoo fi Amaarri nu fixuuf deema. Oromoo fi Amaarri garuu nu fixuu nu qofa osoo hin ta'in maayinooritii biraatillee fixuudha barbaada. Kanaafuu maayinooritii biraa ofitti qabuu qabna. Maayinooritiin biraa yookiin saboonni xixiqqaan biraa Amaaraa fi Oromoon eegan ofitti booda waan taraa itti aanu sitti dabruu jedhanii nuti siquu qabatanidha. Torban itti aanutti hiriira guddaatu Jijjiga keessatti abdiileen qopheeffame ka abdiileen qabsoo Oromoo arrabsaa maal godhaa oolee jechuudha. Haalli isaan qofaa miti. Amaara keessa Tigreen ari'amte jedhametti Oromiyaa keessa Tigreen ari'ame jedhamee lafti babal'aan Jijjigaa fi Ardisheekii fi Wacaale keessatti isaanii kenname haala akka ittiin qubatan ittiin godhame jechuudha. Kanaaf wanni amma godhamaa jiru kun waan dursanii last option card jedhanii ittiin deeman. Kun jarri ani duunan sardoon hin mayirii warra jiru waan taateef biyyattiin tuni nuti nyaachuu yoo kadhamu taate abbaan fedhe nyaachuun qabu walitti nahinee facaafnee deemna warra jechaa deemu jechuudha. Kaardiin isaan silaa irra luqqifachuudhaaf ittiin qophaa'an kan nuti jalaa kashafsiifne tunilleen san keessaa tokko. Hedduu galatoom Jawar. Bireelmee gara kan keessatti dhufa. In fact, at the risk of too much theoretical about one Jawar dubbat kanarratti mee akka tilleen yaada kennituun barbaada. Maali dubbiin TPLFin kuni gosa jechuun gosa lama qaba beekta. TPLFin tokko they are Ethiopianist, lammaffaa they are ብሔረሰቦች jechuun karaa lamaaniinuu akti godhu. Karaa tokkoon biyya Itoophiyaa jedhamsan central core central power jechuun core of the political power qabaniitiin tursiisuu barbaadu. Karaa kaaniin ammoo gara kibbaa yoo dhufan sabaaf sablammii ofiin jedhu. So karaa tokkoon
siyaasa jiddugalawaa biyya sanii the center core of the state qabataniitini biyya bulchuu karaa tokkoon ammoo gar kibbaa yoo dhufan isaanuu sabaaf sablammoota duruu inullee qurfamnee turree akkas jedhaniitini haala akkasiin kaardii lama taphataa turan jechuudha hagi yoona. Adeemsi kun akkuma Jawaar illee jedhee ummataaf ummat walitti buusuudhaan paartiilee siyaasaa adda addaa walitti bubuusuudhaan hagasiin hagammaa turanii adeemsi kun hagam isaan tursiisa ammaan duuba. Mee kanarra yaada kan keetiin wanni kun waan barnoota kan keetillee tilina fakkaata. Yaa adi bee amma dubbii fixee jirta bee. Asinis qabatanii asinis lamaanuu well they try to create that dualism filannoon sadaffaan akka hin jiraannetti jechuudha. Gidduudha balleessanii ideal type uumanii isaan lamaan walitti buusuudhaan jiraachuu barbaada. That means they have to live in power at any cost jechuudha. Egalee sun immoo akka hin danda'amne well san godhuudha at any cost jechuun biyya san keessatti uummatoota guguddaa lamaan kan walirraa maddiitti baastee akka isaan yeroo walitti bu'an assignmentii kennuufidha. Santu harkaa fashalaa'e bara darbe. San argan signaalii wayiitti argisiisnanii gaafas maal godhan gadi deebi'an jechuudha. Garuu isa dura seenumaanuu amma yeroo tokko maaltu jira seete sanuma dura seenaa biyya sanii yoo ilaalte rakkoo biyya keessa jiru jechuun this ethnic question kuninuma ture gaafiin amantii walqixxummaan sabaa kuninuma ture. Gaafii san akka keessa galanii internal issue san akka dhaggeeffanne yeroo baay'ee maal godhanii mootummaan Haayile Sillaasee irraa qabdee olaalte externalize godhan rakkoo wayii alatti Sumaalee liwarreen jedhanii uummata alalaalchisan. Yeroo dargiitis akkasuma biyya keessatti rakkoo guguddaan hoggaa ol danfan maal godhan alatti rakkoo uumaniiti akka alalaalan godhan. Kana barreessitoonni nationalism irratti barreessan baay'een tuqanii jiru. External treaty kana akka internal dissent ittiin wannoo godhu stabilize godhuutti itti fayyadamaa jiran jechuudha. Ammas wayyaaneen wanni ittiin jiruurra taayitarra jiraatu keessa dhimmi Sumaalee isa guddaadha. They created Al-Shabaab in Sumaalee. Kanaafuu biyya alaarraa ittiin maallaqa argatu, legitimacy argatu. Uummata biyya keessas immoo sinitti dhufan, si nyaachaa jiran jedhaniitti waraabessa fakkeessaniitti argisiisanii uummanni akka outward lookerii ta'u godhan jechuudha. Kanaafuu haalan itti fayyadamaa turan amma har'aatti. Har'allee itti fayyadamaa jiru fakkeenyaaf right now waan san lamaan itti fayyadamaa jiru. Yeitoophiyaa የፍቅር ቀን የኢትዮጵያ የከፍታ ዘመን jedhan biyya keessatti. Sanaan warra Itoophiyaa barbaadu sana appease godhan jechuudha. Karaa gadaan immoo maal godhan? Zayitiin ikwaasiin ammallee isinii galee nuyitu amma ammaatti isin gargaaraa ture kun Oromoon isinitti dhufe isin ajjeesuuf jedhanii Sumaaleedhaan. At the same time Sumaalee gamaa fidanii ID'tti kennanii nama Sumaalee tokkotti ID tolchanii fi kun olaal Sumaaleen gamaa dhuftee si waraanti. So odoo nuyi jiraachuu baannee rakkoon akkanaa kun itti fufaa. Uummanni kun wal fixaa. Rakkoo ciccimaatu uumamaa. Jedhanii deebi'anii ammas biyya alaatti asirtuuf godhuuf jechuudha jarri kun. Hin hojjetamoo itti fufamuun fufu ka jedhu sun gaafii guddaadha. Sani gaafiinu waan biraa amma fakkeenyaaf taaktikii isaanii kana namni baay'een hin beeku. Jawar Mohammeditu nama organize godhee Sumaalee ajjeechisiisaa jira jedhe namichi militarii qabaa jedha. Odeeffannoo akkamii qabda waan kanarratti jennaani marra jaalleen jedha. Egaa namicha kana I think namni baay'een namni isa beeku. Waan kun akkamitti akka hojjetu sirrumatti hubata jechuudha. Kanaafuu jarri kun isaanis beeku namnis beeku uummannis beeka namni siyaasa hubatus immoo fagoo taa'ee numa hubata waan kana. I think kana booda deemuu hin danda'amu. It's just the end of the story. Dhume maaliifi taaktikii amma fakkeenyaaf Amaaraaf Oromoon hoggaa 26 walitti buusanii walitti bu'aa fi suni achi reeffa Minilik suura Minilik baatee hoggaa sirbu kun immoo suura Minilik baatee boo'ati akka isaan walitti hin dhumne godhaatii turan. Suni akka hin taane akka itti fufuu hin dandeenye siiginaala wayiitti argisiisnaan amma immoo gara Sumaalee bu'an jechuudha. Amma immoo uummanni gara san bu'anii waan isaan hojjetanis hubataatii jiran.
I think bara darbe waanuma Jawar kaasan irratti waa xiqqoo dabaluudhaan abdii illee maal jedhee dura TPLF sirna nama nyaataa duraanii san balleessee sirna federaalaa kana fiduu isaatiin abbaan sirna federaalaa isaanii TPLF qofaa jedhee afaan ifatti gadi bahee namni dubbate eessa. Isa booda immoo jarri lamaan kun uummata guguddaadha jedhanii isaan waan challenge godhaniif nuyi federalizimii kana defend goonaa jedhe. We are the guardian of the federalism jedha. Kanumatti ifaan ifatti gadi bahanii jechuudha. So maaltu mul'ata warri majority kun yoo waan kana challenge godhanii nu jijjiirutti dhufan warra minority aggaar dirjit jennee walitti qabannisan jala hiriirree of jala hiriirsinee yaalla amma tokko. Akkasaan liidarii ta'anii doyi karaa jiraniin uummata kanarratti rakkoo uumanii sigalee bargaining powerii godhatan jechuudha. Alternativii godhatan jechuudha. Isaan irratti baankii godhanii bargain godhuu barbaadan jechuudha. Suni ammam isaan deemsisan jedhu sun garuu I think consciousness amma uummata keessa jiru keessayyuu uummata Oromoo biratti waan amma arginu kanaanii ereguu deemuu hin danda'an. I think isaan yeeruma eeggataa jiran. They are on time bomb. Hedduu galatoom bire. Jawar mee atiin barataa siyaasaatiin lebeeyta structural yookaan gaaffii caasawa tokko si gaafadha. Amma warri wayyaanee kuni in 1991 rakkoon jiru rakkoo eenyummaati identity question jedhaniitini biyya san karaa eenyummaatiin caasessan. Amma sandiiguu qabna jedhanii socho'aa jiran. Sandiiguu qabna jechuun eenyummaan biyya san keessatti gaafiin eenyummaa identity question already deebi'ee jira. Kanaaf amma borderii beeyta daangaa Oromiyaa yookaan ka sabab sablamoota adda addaa kan diigneetini gara tokkootti deebisuu qabnaa yaada akkasii qabna. Haga yoonaa silaa paartiileen eenyummaa irratti yookaan identity irratti gurmaa'an kun badaniitini gara beeyta class akkasiin akkas godhuu qabnaa jedha amma qaalichi Sibaat Naggaa sun waggaa 25 dabre kana keessatti silaa paartiileen class irratti yookaan gurmuu irratti hundaaniitiin hundaan kun dhufuu qabaa jedha. Kanaaf amma borderii so effectively maan jechuun wayyaaneen amma daangaalee naannolee adda addaa diiguu feete jechuudha effectively. It's in their interest to actually to dissolve the borders. Kanarra maan jettamee qabso amma weerara Soomalii kan faa walitti qabiiti akkamiin xiinxalta akkanam jechuun barataa siyaasa tokkooti Jawar. Atum bar waan faarmaasii dhiiftee hojii barnoota kiyya kanatti as dabarte fakkaata. Very good structural analysis. Look, jookii jira namni communistii ta'e aangoo qabate waggaa 5 booda kapitalistii ta'a beekta. Okay. Nationalistii ta'e aangoo qabate waggaa 5 booda immoo statistii ta'a. Waan ammaati jette kana amma eegalle xiqqoof duuba deemuu qabna. Egaa fishfaayooniin parjiin isaan keessatti godhamee adda bayame booda fundamental waan lama kan jijjiiran kan mallasiif abbaa isaayyee bahee ture itti deebi'e. Waa lama irratti lamaan sun kan walii galan. Gama tokkoon mallas from rural focused, rural centered economic development to urban development, urban centered. Misooma baadiyyaa jiddu goleessa godhateerraa gara magaalaa jiddu goleessa godhateetti. Kana jechuunis dura isaan kan yaadaa turan hanga uummata baadiyyaa kana sababa adda addaatiin qabatanitti magaalaan jaalate jibbee hin bitama sadarkaa jirutti. Agartuma turaniin garuu isaan illee nama magaalaa ta'uu ga'ee galan siyaasaan addunyaallee gara magaalaatitti siqaa waan jirtuuf gara siyaasaa magaalaatitti ce'an jechuudha. So agricultural led development LDI ni beektaa sanirraa dhiisanii gara urbanizationitti dhufan. Lafa hiruu fi rakkoo nama master planiitiin wal qabatee dhufe illee kanarraa dhufe. Akkasumas immoo yeroo sanirraa dibeet godhuu eegalan TPLF keessatti. Sabboonummaa kanaan aangoo qabanne nu nyaachuu danda'a. Kanaafuu paartiin biyya bitu sabboonummaadhaan hedduu deemuu hin danda'u. Statist nationalist of jijjiiruu danda'uudha qaba. Kanaaf immoo ihaadeeguma kanaa'u ofitti deebisuu qabna gara paartii tokkotti deebisuu qabna kan jedhu 2004 akka Awurooppaatti yoo adattan kora tokko ture Zuwaayitti
kan abbaa isaa ayyeefaa irra turan kunis fakkeenya magaalonni Oromiyaa keessa jiran hundumtuu parsantii 30 ta'u kan afaan Oromoo haasa'u. Kanaaf maaliif afaan Oromoo afaan official ta'e afaan Amaaraan goone kan jiru hawaasaan biyyoota kibbaata magaalota kibbaata irraa akka cittu kan ta'u kun hundi isaan kan godhaa jiran adaduma aangoo fi diinagdee harkatti galfataa deemaniin rakkoon itti mul'ataa dhufa jechuudha. Biyya sabaaf sablammii keessatti kana namni akka dhaggeeffatu barbaada. Biyya sabaaf sablammii keessatti biyya gaafiin sabaa national question itti ka'e keessatti federalizimiin wanni dhufuuf waan lama buuteeti waan lama. Structural change and redistribution. Structural hoggaa jennuuni saboonni kan jedhan walitti marqamanii walitti dhiitamanii bitamuu osoo hin ta'in naannoo mataa keenya structure isaa administrative structure caasaa bulchiinsaa of danda'e kan mataa keenyaa qabaachuu qabnaadha. Donald Trump kan sirriitti barreessa. Itti aansee immoo kan dhufu suni gahaa miti. Kan itti aansee dhufu garuu aangoonii fi diinagdeen akkaataa gumaataatii fi akkaataa baay'inaatiin foormulaa federalizimii hedduu qaba qoodamuu qabaadha. Federalizimii sobaa keessatti maal godhu? Gaafiin beddeltuun gaafiin eenyummaa waan taateef gaafii eenyummaatii fi gaafii hoomland sabboonummaan gaafiin isin gaafattu hoomland biyya ofii daangaa ofii uummachuu waan taateef wayyaanonnis warri biraas kan clever ta'e kun maal godhu? Dafaniit lafee qofa sii kennanii foon hambifatan. Lafeen maali? Daangaa maappii Oromiyaatii afaan Oromootii bulchiinsa kana lafee sii kennan. Foon isaa maali? Aangoo siyaasatii fi qabeenya diinagdeedha jechuudha. 91 maal godhan isaanii? Oromoo hoodhu lafeen tana Oromiyaa kudhadhu. Afaan keetiin barachuu barbaadda ofiin ufuluu barbaadda garuu nassii fi laabuli nama keetiin bulta. Sidaama akkas barbaadda Amaara akkas barbaadda erga kennanii fi foon itti san garuu qabatanii ta'an jechuudha. Aadaduma deemaniin rakkoon garuu sareeyyuu beektaa fooniin lafeen haguma xiqqoo qofa sossobda. Lafee hojii darbite sirraa dhaabata. Xiqqoo irra barbaadee eega dhabee booda sumatti as qajeela keessattuu foon akka harkaa qabdu hoggaa arge. Sabboonummaan maal godhaa? Lafee ati kenniteef san gara uleetitti jijjiirata. Gara uleetii jijjiirata. Maal godhata? Structure ati kenniteef sanitti fayyadamuudhaan sabboonummaa kana daran dagaagsa. Oppidiyoon har'a isaan itti qaantuun ofii isaan jaarratan. Oromiyaan amma isaan diiguu barbaadan taatee jettuunis ta'ee duraa isaan fayyadde turte. Garuu Oromoonis haa ta'u sabni biraa lafee xiqqoo kennamteef sanitti bayyanate dura hin bayyanate. San booda ulee san shimalatti garagalfatee itti fiigaa jira jechuudha. Kana jalaa bahu maal godhanii lafee san harkaa fuudhuu barbaadan amma. Amma wayyaaneen osoo dandeesse Oromiyaan ni diigdi, Amaara ni diigdi, Tigraay ni diigdi. Silaa isin ammoo walitti diidee caasaa tokko keessatti gootee lafee san si harkaa fuutee foonillee lafeellee harkatti qabattee deemuu barbaaddi jechuudha. Kana bara amma naareeshinii isaan haasa'u jiran hoggaa ilaalte waan amma dura warri biyya bitaa ture haasayaa turan san fakkeenyaa fi maali amma namni akkas baata. Siyaasaa sabummaatitti ilkaansaa cabsee itti guddate as garagalee sabaan qoqqoodamuun kun Itoophiyaa diiguuf deema dhimmi sabummaa kun hafuudha qaba. Paartiin kunuu diigamuudha qaba. Paartiin kunuu gara addaatitti gara paartii tokkotti jijjiiramuu qaba hoggaa jedhu. Kooministii irraa gara kaapitaalistii, naashinaalistii irraa gara isteetistiitti jijjiiramuu isaati kan agartu. Kuni garuu rakkoonni isaanii maali? Amma booda akkuma Hayilamaariyaam Gammadaa jeesanii beektaa? Amma booda dubbiin biyya sanii keessattuu Oromoo tuni yoo itti dhiisan illee itti bofa. Yoo harkisan hin citti. Kanaaf amma booda Itoophiyaan yoo itti dhiisanis gara tokko harkaa deemti wayyaane. Amma banaa jiran laal waan lammaafaa wajjin isaan yaalan. Bakka lamatti adda qoodaman Geetaachoon Asaffaa gara tokkotti. Jeneraal Gabrasiidillaa fi warri kun gara tokkotti ta'anit warri tokko Oromoo sanaa cafalla inni jedhe. Warri tokko mee xiqqoo lafa matanarra foon xiqqoo wayii irra buufnee fi waa yookiin zayituma illee irra dibnee haasofsofnudha. Lammaafaa lugaama xiqqoo irraa hiikanii gadhiisan. Amma surummaan immoo garagalee isaan rakkisaa dhufaa jira jechuudha. Kanaaf wanni argaa jirru walii galatti wantummaan tooftammaan isaan bara 1990moota keessatti aangoo akka qabatanii fi aangoo irraa akka turan isaan hayya isaanii haala mijeessisantu gadaa kana keessatti immoo aangoo isaanii san cinqaa akka jiru. Lafee isaan uummatatti darbaa turan uummata ittiin soba darbaa turan santu har'a shimala ta'ee guyyaallee halkanillee isaan sodaachisaa jira girma keenya. Hedduu galatoome Jawar mee biree kanarratti waan jettu yoo qabaatte carraan sii kenna.
Asirra waan jedhu xiqqoo qaba garuu xiqqoo sakka wanna Jawaar kaase kana in principle itti walii gala garuu wanni itti waliin galle sin jira. Fakkeenyaaf ani biyya san keessatti akkuma walii galaatti amma fakkeenyaaf wayyaaneen wanna amma godhaa jiru kana jaalattee goote gaafii jedhu otoo na gaafattanii jaalattee wannuma tokko illee hin goone. Aggara inni itti deemu illee beekuun yeroo tokko rakkisaadha si galee amma sadarkaa sanitti wanni isaan godhan kun after 25 years eessa gaa akkam godhaa waan jedhu calculate godhuun akkuma walii galaattu si galee sharp predictionii nama siyaasa danda'u ta'uu qabda akka biyya keenyatti immoo I think it is generally impossible namni waanuma sanuu yaadu. Isa dura garuu sirnuma because I think yeroo tokko wayyaaneen beekta it is just the result of the accumulated experience of the Ethiopian state before that. Clearly kaanii jiru waan kun Karl Marx ilmi namaa seenaan hojjetu garuu ofii qofaa miti waan isa dura jiru irratti hundaa'eeti waan jedhu san sirriitti itti amanu san. So isteen Itoophiyaa kun isuma dura Oromoo kan akkatti inni hiiraa ture mee ilaala. Filannoo lama kennaniif again dualism yookiin isteeta Itoophiyaa kana wajjin sirna Itoophiyaa kana wajjin ta'i yookiin immoo hin ta'in jedhan. Okay, namni baay'een egaa warri danda'e inni isaa warri baay'een garuu sirna san keessa seenanii wajjin hojjechuudha yayyaalanii turan. Warruma achi keessa seenan immoo deebisanii maal godhanii Oromummaa isaanii sanitti fayyadamanii isaan waraanaa oolanii san booda maal godhan? Naashinaalizimii Oromoo kana isteetuma Itoophiyaa santu sponsor godhe. Isteetuma Itoophiyaa santu develop godhe. Consciousness kan isaanumatu develop godhe jechuudha. Develop godhuu barbaadanii odoon ta'ini gara keenyatti finna jedhanii nama gaafa waraanan namni conscious ta'aa deema jechuudha. Eenyummaa isaa kanarratti identity isaa kana sirriitti akka hubatu godhanii full fledged Oromoo nationalismii kana uuman jechuudha. Eritiriyaas yoo duuba deebitanii ilaaltan akkasumatti akka fottoqu godhan. Uummanni Eritiriyaa kolonii jala turanii koloniin illee Eritiriyaan identity akkasitti uumuu hin dandeenye. Namoota kolonii jala turanii middle class ta'anii nama waa xiqqoo hubatu nama istaayilii wayii qaqqabu faranjii wajjin turee gadi dhufe kana gaafa isaan walitti dhufanii waan wajjin share godhan sanii align godhanii classify godhanii akka Eritiriyaatitti akka isaan act godhan define godhan warri Itoophiyaa. So external locus identity alaarraa namni kenneefi keessa galan jechuudha warra Eritiriyaa. Isa booda oduma dhiibban sun deemu gara xenophobic feelingii develop godhuutti dhufanii booda dhiibanii Eritiriyaan akka biyya taatee baatullee godhan jechuudha. Namoonni baay'ee waan kana sirriitti gadi keessa galanii warri barreessan jiru sanumatu replicated ta'aa jira nama biraa irrattis. Har'as wayyaanee yoo laalle uummata kana sirna duraa jiru san jibbisiisanii waan isaan fidan kana jaalachiisuudha jedhaniit eenyummaa keessaniin maalii keessaniin jedhan dhuguma jarri kun duraan warra eenyummaadhaan hacuuccamne jedhanii qabsaa'ani. Garuu gaafa gara mootummaa ta'uutti dhufanii fedhii economic interest isaaniitu dhimma dura qabsaa'aniif san caalaa influence isaan godhe waan ta'eef gara hannaatti seenan jechuudha gaafii san irraanfatanii. Amma akkuma Jawaar kaase san Sibaata Naggaafaan nama ardiyaanii kunnoo sooshaalizimii kana keessa ture santu har'a maal jedhe እኔ እንደሚታየኝ ከሆነ ከ6 ወር በኋላ የመደብ ፖለቲካ ፓርቲ ይመጣል ይላል ጅጅረምኔ ከነ ጫላ አዱኛ ከነረድ ገመሰኒ ገመ ከነት ጨው hinjiru so san framework san fayyadamte yoolalte dissolve godhu indanda'ani waan jedhu raga'uun indanda'a because kana qofa miti reaction isaan kana dura godhan fakkeenyaaf dura poolisiin isaanii fully baadiyyaa irratti kan xiyyeeffate ture akkuma Jawaar kaasisan. Gaafa magaala irraa challenge guddaan isaan qunnamu maal godhan? Gaafa qenijjiit fa'aa keessa magaala keessa bakka jirutti magaala hunda qabatanii namni poolitikaa dubbatu immoo magaala san keessa jira dhufanii magaalatti deebi'an jechuudha. Wanna baay'ee kan jijjiirama amma Jawaar kakaasaa ture san jara kan sadarkaa sooshaalizimii altira sooshaalistii irraa neoliberalism saalammitu ewaatu jedhan malee
ultra neoliberalistii akka ta'an isaan godhu kuni jijjiirama biyya keessatti jiru sani. Qabeenya horachuu isaanii santu akka mala ittiin qabeenya isaanii san defend godhan akka barbaadan isaan godhaa jira jechuudha. But Tigray dissolving godhu kan jiru san irratti I still doubt. Waan godhan natti fakkaatu. Because that is the only advantage that they have. Biyya san keessatti Oromoonis, Amaaranis, uummanni biraatis kiflaa gariidhaan addaan hiramanii sigalee afaan kun keessa gaggalee aadaan isaanii akka borcamu ta'anii jiru. The only intact region in Ethiopia throughout the history of that country is Tigray. Yeroo baay'een dubbatan malee baay'isoo isaan waan sanitti akka malee itti boonu. They are proud of that. Tigray durumaa qabdee uummata takka turte, afaan takka turte, aadaa takka turte jedhan. Saniifuu ani waan san dissolve godhuudha. Amma naannoo kaan kana fakkeenyaaf kiflaa garii duraa sanitti deebisne jechuu danda'am. Because Tigray will remain still intact yoo san godhan. San ala garuu completely centralized waan ta'etti deebisaniituma waan isaan achitti horatan kanas namni hundumtuu wajjumaan wal keessa deemee akka fayyadamu waan godhan natti hin fakkaatu. San irratti shakkii guddaa qaba. Hedduu galatoon biree daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan qophii gaaddisa Rabaadooriiti. Ijoon dubbii kennaa waa'ee jijjiirama guyyaa hiriira mormiiti. Ammoo waanum siyaasa waliigalaa irratti dubbachuu jira. Jawar mee carraa tokkoon sii kenna jechuun I'm sure you have an idea on this. Amma adeemsi wayyaaneen weerara boordarii Oromiyaa irra godhaa jirtu kuni Oromiyaan border dissolve godhuudhaaf qaama adeemsa akkasii jettee fudhatte moo akkamiin xiinxaltamee jechuun duraan Oromiyaa Amaaraa maani jedhanii turani amma they are fighting that back waan san dissolve godhuu jiranii adeemsa amma naannoo Oromiyaa irratti Somali liyyuu poolisiin adeemsifamaa jiru kuni qaama kana jettee xiinxaltamoo akkamiin ilaaltamee ati Jawar? Look, waan lafa kaa'ee jira beektaa mallee waan humni katabee deeme dubbisanii beektaa abdeetii iyyuu hin goone sooftuweeriin achuma jira. Wanni isaa afaanii baatee jira uummata bal'aa tokko xiqqeessuun dhiphisuun akka danda'amu lafa guddaa tokko xiqqeessuun akka danda'amu uummata bal'aas biyya guddaas xiqqaatti jijjiiruun akka danda'amu sababa bal'aa maayinoritiitti lafa guddaas lafa xiqqaatti jijjiiruu akka dandeessu. Kanaaf jijjiirama maappii Oromiyaa umruma keenya keessatti kan dur qabsaa'onni keenya qaban osoo hin ta'in erguma sirni federaalaa kun dhaabate maappii Oromiyaa waggaa laalte warma halkanii guyyaa hantuunni gama gamana irraa nyaataa jirtu si fakkaata. Garuma boddaa jira. Daangaan dheeraan gara Somaaliitiin haa ta'uutii fi naannoon sun istiraatiijikalii isaaniif hedduu waan barbaachisaa ta'eef achiin nutti hammeessan malee gama lixaatiin Suudaan irraa numuruu barbaadu. Gama kaabaatiin rakkoo warra Amaaraatiin walitti nu buusuu barbaadu. Gama kaaba bahaatiin warra Affaarii waliin nu buusuu barbaadu. Gama hunda warra kibbaa adda addaatiin waliin nu buusuu barbaadu. Kaayyoon isaanii necessarily structure jijjiiruuf osoo hin taane akkanatti fakkaatutti waan isaan barbaadan maali? Oromiyaa tana xiqqeessuu maali xiqqeessuu barbaadan? Waan mallas Paul Henzitti himee jira beektu bara 1989 moo no I think 90 tokko gaangoo qabachuu deeman. Akeen isaanii 90 fakkaate Paul Henzitti kan hime. Akeen keessan biyya Tigraay bilisa baasuuf ture. What changed? Maaltu mataa isin jijjiire maaliif Itoophiyaa ta'an qabachuudhaaf wareegama dabalataa kafaluudhaaf deemtan jennaani? Maqalee bira teenyee hoggaaf duuba laallu dhagaa hoggaaf dura laallu margan nutti mul'ateera kan jedhe. Basically adventurein isaan gara kibbaatitti godhanii it is single mindii qabu. Diinaggeedha kan barbaadan. Diinagdee kana qabachuudhaaf ammoo political power qabaachuun dirqamaa jechuudha. Diinagdee sanii keessaa gara 2.65% kan ta'u Oromiyaa keessa kan jiru. Handhuurri aangoo biyyattii Finfinneedha Oromiyaa keessa kan jiru. Uummanni immoo historically giseebanaan illee cunqurfame kan sabboonummaan isaa dagaagaa jiru qurrama guddaa qabu immoo uummata Oromoodhaati. Qabeenya ati saamuu hedduu Oromoo. Aangoon sireen asirra taa'u hedduu Oromoon marfamee jira jechuudha. The Oromo becomes an omnipresent threat. Permanent threat ta'a jechuudha. Kanaaf Oromoo laaffisuun
Oromiyaa laaffisuun essential. Waggoota 27 aangoo irra turan kana humna isaanii guddaa jarri kun kan balleesse Oromiyaa fi Oromoodha loluu irratti. Propagandaan godhan haa taatu. Ajjechaan isaan godhan haa taatu. It's not without reason hidhamaa godhan keessaa 9 kan Oromoo ta'ee itti deemuuf. Kanaaf akeekni isaanii kana irra baay'ee irra deddeebinee dubbannee jirra. Wanni isaan Oromiyaa xiqqeessuu Oromiyaa saba adda addaatiin Oromoo walitti buusuu barbaadanii fi akka Oromoon tuni gama tokkoon akka Oromoon tun tokko taatee irratti garagalle barbaadu. Oromoon tun immoo sabaa sablammii hundaan kan waltu itti waan taateef saboota kanallee gurmeessine irratti duulti jedhanii waan yaadaniif maaliif an emancipation of the Oromo is emancipation of everybody in that region. Gaafii afaanii yoo fudhatte naannoo sanitti odoo Oromoon qabsaa'uu baate nama tokkoofillee gaafiin afaanii deebisudha. Nama tokkoof. Garuu aangoo irra turuudhaaf jecha gaafiin afaanii yoo deebi'u gaafiin ofii bulchuu hoggaa deebi'u sabaa sablammiin hundi fayyadamaa deema jechuudha. Oromoo mootummaan Oromoodha concession godhee Oromoo qofa concede gochuu hin danda'u hundaaf concede gochuu danda'u qaba jechuudha. Kanaaf Oromoo cunqursuun saba biraa cunqursuu waan taateef waan san isaan fayyaduuf Oromoo irratti fuullaafatanii deeman. Gara amma haala jirutti hoggaa deebinee namni keenya kan hubachuu barbaannu maali? Wanni kaleef torbaan kana keessa agarre it is the beginning. Aadaadhuma nuti siree isii tokkuma takka miila jalaa fuudhaa deemnuun aadaadhuma isii gaggabsaa deemnuun akka saree maraatte addaati. Sareen maraatte aadaada du'atti dhiyaattuun kaciniin hammeessiti jechuudha. Aadaadhuma itti deemnuun yoo dandeesse pilaanee nama isaa duraan beekta Oromoo walitti buusuu barbaadu. Amma dhimma amantii keessa seenuu, dhimma maalii keessa seenuu, dhimma adda addaa keessa seenuu, ala kanaa fi biyya keessatti illee waan adda addaatti nutti yaalu. Sabaaf sablammiin waliin nu buusu. They will try. Wanni fakkeenyaa fi wanni ijoolleen qeerroo hojjetan smart kan ta'e maali? Karoora qabaachaa turan. Karoora immoo wayyaanee qabaachaa ture. Jijjiga keessatti Oromoo eega miidhanii booda miidhama san immoo uummatatti uumanii Oromiyaa keessatti Somaaleen akka miidhamu barbaadu. Hiriirri kun otoo yoo jettu kan fufutaate immoo Adaamatti fakkeenyaa fi guyyaa 3 kana damiinota Somaalee, hoogganoota Somaalee, intellectual Somaalee kan Somaalee Itoophiyaa, kan Jibuutiidha, kan Somaliland, kan Puntland, kan Somaaliyaa, kan diasporaa jiran kan hundaan naasaa jira. Namni tokko maal na gaafata beektaa? Puntland keessa Adaamatti nama fixaa jirtan hin jenne nama 30 jeena na gaafata jechuudha. Imagine Adaamaa keessatti Finfinnee nama fixaa jirtan hin jaamne ja'a. Wanni isaan barbaadan maal? Isaanitti maal jaan? Oromoon biyya isiitti isin fixaa jirti. Liistii tokko baasanii jiran nama kaleessa. Nama ofumaa fixanii nama kaan immoo waraana irratti fixanii walitti qabanii gosa gosaan baasan. Imagine Oromoon teessee Eessa irraa ganan ajjeesa. Dagabuus irraa ganan ajjeesa. Maal jedhanii gosa Somaalee tan hunda baasanii gosa hundarraa hamman jedhanii Somaalee ibidda qabsiisanii Oromootti bobbaasuu barbaadan jechuudha. Kun boru amma kana immoo already mo'annee jirra. It's over. Gara tooftaan isaan Somaaleef Oromoo walitti buusuudhaaf deeman tattaaffii saffisa halkanii guyyaa irratti hojjenneen irra aanamuu danda'amee jira. Garuu asirratti hin dhaaban. Boru Guraageen walitti nu buusuu barbaadu. Iftaan Adareen walitti nu buusu. Already Adareen walitti nu buusuu yaaluu jiran. Itti aansee Amaaraa walitti nu buusuu barbaadan jechuudha. Why? Daangaa Oromiyaas kan muraniif waan guddaa miti. Waan biraatiif miti. Wanni isaan barbaadan akkuma Oromoon tuni sabattiinsa isii uummattee saba akka humna tokko taatee qalbiin teenya guututti akka isii irra deebituun barbaadan. Mind you, yeroo qalbiin teenya isaan irra deebi'e hunda takka Eertiraadhaan lola barbaanna jedhan, takka asiin bishaan kan asiin achi murra jedhan, takka dubbii amantii asiin kaasan. Maaliif qalbii Oromoon qaamaa qalbii wayyaan irra garagallaan yeroo gabaabaa keessatti funyaanitti fuudhee akkasii deemuun beekan jechuudha. Kanaaf Oromoo distract gochuun Oromoo irratti shakkiin saba sablammoota biyya isaaniitii fi uummatoota naannootiif addunyaa akka uumamu gochuun aangoo irra turuu isaaniitiif inshuraansii ta'ee waan laalaniif jechuudha. Kanaaf waan akkanaa kan ittiin deemaa jiran. Yedduu galatoom Jawar. Dhaggeeffattoota keenya xiqqoo dubbii ijoo keenya yookaan ajandaa babal'isaa jirra. I think we have to continue. Biremee still waanuma siyaasaa kana mee dubbannu. Jawar maan jedha wayyaaneen gaafa dargii mooteetiin jettee duubesii yoo laaltu dhagaadha gar fuunduraa yoo laaltu marga jira. So in a way it's about
searching the green pasture. Wayyaaneen amma wanni Ethiopia kana keessatti dhufteetiin jettu is about economic nationalism. Agarte? Akkasiin wanni kun dhugaadhaan akka hubannoo kiyyarratti illee wayyaaneen biyya Itoophiyaa biyya guddittii empire guddittii sanii akkamii walti qabdeetiin fufuu dandeetti waan jedhu irratti wanni isiin jettu maali? We can become one economic community. Agarte? Hawaasa dinagdee tokko. Hawaasa dinagdeetiif siyaasa tokko ta'uudhaan economic and economic basically biyya beeta sabaaf sablammii hedduun keessa jirsanii akkamii walti qabneetiin biyya tokko taaneetiin itti fufuu dandeenyu waan jedhu gaafatte akkamiin jette economic nationalism akka China agarte waan akkasiitiin biyya san walti qabneetiin itti fufuu dandeenya akka biyya tokko as a single polity jechuudha. Waan kan dubbatna fakkaat Jawar illee ila how valid is this? Amma nami economic nationalism idhaani biyyattiin suni hatattamaan guddachuudha. Fast economic development biyyoo ummatii achi keessa jirsuun walti akkas socially interact godheetiin akkamiin itti fufuu way danda'a akkamii kanarra maal yaaddatiin yaadii wayyaanee kana agartee akkuma amma Jawar jedhisanii through economic development agarte guddina diinagdeetiin ummata walti fiddeetiin ummati ilmi namaa eenyummaa isaarra fayyadamummaa diinagdee durfata waan jedhu jechuudha. Like people would prefer the economic beneficence over identity. Waan akkasiitiin biyya san itti fufsiisuu dandeenya waan akkasii jedhu mee kanarra maal jetta bire still at the risk of being too much theoretical. In fact, we are not theoretical, but it's practical because akkasii yaadu wayyaaneen akkasiin biyya san walti qabdeetiin deemuu barbaaddi miti. Yeah, dhugaadha. Actually, I don't know if it is exactly like that. Economic development kana isaanii keessa gadi buutee gaafa laaltu waan isaan amma qaban kana waan fayyadu qaba. Fakkeenyaaf nama daldaltoota fakkeenyaaf daldaltoota 36 kan jedhamu tokko yeroo tokko I don't know if you guys remember. Daldaltoonni 36 wayii tokko yeroo tokko biyyattii san keessatti daldala godhamuu economy kana sochoosuu import export kana daldaltoota 36tu sochoosaa jedhan. Daldaltoonni sun I think almost all of them are from the same region. Tigray jechuudha. Maal yaadan isaan actually yeroo san maal godhan jara san irratti hoggaa invest godhanii jarri kun in the long run diinagdee biyya kana keessatti socho'u hunda control godhaniiti isa booda immoo akka kunoo political pluralism wayii kan mootummaa immoo jarri sun support godhanii isaanumti deebi'anii mootummaa ta'an. So uummata wanni jedhamu kun eliminated ta'a jechuudha. Daldaltoota santu mootummaa maallaqaan gargaaranii they are going to create some sort of a private government jechuudha. Daldaltoonni naannoo kana dhufan qabeenya biyya sanii saamaa turan kuni sadarkaa waan kana godhanirra ga'an jechuun hin danda'ama by the way. Daldaltoonni muraasni maallaqa akka ajaa'ibaa qaban mootummaa akka faanitti gargaaranii maallaqaan support godhanii meeshaa bitanii fi hidhachiisanii akka biyyi Ameerikaa amma goote kana jechuudha. Amma wayyaaneen al-shabaabiin eegaa maal jedhee maallaqa asiif achi guurratee wattaaddara ittiin ijaarratee qawwee bitatee isa booda uummata tumee cal jedhaa jedhee bulchameti. Now these traders namni muraasni kun mootummaa akkasitti support godhanii isa booda immoo mootummaadhaan wanna nuyi akka ati hojjettu barbaaddu hojjedhu jedhanii. This is I think siyaasa akka Ameerikaa fa'aa jechuudha. Siyaasa namoonni abbaa qabeenyaa akka barbaadanitti asiifachee jiran. Isa keessatti garuu ethnic profile qaba wanni kun daldaltoonni kuni namoota mootummaa kana support godhanii mootummaa kana wanna inni barbaadu godhanii fi inni immoo deebi'ee wanna isaan barbaadan hojjetaniif akka allaamuddii jechuudha. Wanni isaan economic nationalism jedhan kun kana.
Jarri kun bor walitti dhufanii amma fakkeenyaaf si baadiyyaa yeroo darbe kan jedhe sun maalinni daldaltoota naannoo Tigraay dhufan already maallaqa akka ajaa'ibaatti qaban qabeenya biyya adda addaatti qaban kanatu interestii isaanii kana qabeenyi isaanii akka biyya adda addaatti eeggamuuf fuuldurattis immoo itti fufanii akka babal'ifatan godhuudha walitti dhufanii dhaaba siyaasaa uummatan jechuudha. Then dhaabni siyaasaa sun maal godha? It defends their interest. Akkasitti itti fufan jechuudha. So economic nationalism kun konseptii isa namni baay'een biyya guddisnee se'a. It is not about that. It is not about developing the entire country. It's about having few, rich people who can influence the government, support the good word and then deebisanii immoo mootummaan akka waan isaan hojjetu akka isaan waan isaan barbaadan hojjetu warra godhuu danda'an. Karaa inni ijaaranii, mana barumsaa inni ijaaranii, electricity siifisanii waan barbaadu biyya san keessatti provide godhan. Garuu mootummaa jechuun isaan it is like a private institute. Garasitti fudhatu jechuudha. Amma rakkoon jiru maal inni seete? I think jecha isaanii kana yoo dhaggeeffattan sadarkaa sanirra ga'anii jiru. Amma fakkeenyaaf yeroo tokko amma economic maal wanni jedhu kun illee waanuma sanii ani akka nama tokkotti gaafa waanuma sanii wal qabata. Amma immoo naannoodhaan economic nationalism, economic empowerment maal inni naannoo kenna sun economic revolution. Economic revolution kun illee maallaqa xixiqqoo naannoo kanatti uumtee isaan walitti deebistee walitti ijaartee paartii ekonomii irratti hundaa'e wayii uumuu jechuun class paartii waan akkasii. Suni akka hin taanetu mul'ataa jira amma. Maaliif yeroo darbe gaafa state of emergency sana oduu declaring godhin dura uummanni aare maal godhe? Namoota qabeenya qabu qabeenya mootummaa namoota isaanii walitti hidhatan qaban kana attaa godhutti hin dhufne. Santu siigalee consciousness isaanii san on godhe. Biyya kana keessatti daabbaa qabeenyaa ta'anii pluralist political system uumuun illee hin danda'amu. Because the poor angry protesters can easily dismantle the resource. Isaan sistema san keessa gaafa gale abbaan qabeenyaa sun they can shut the country, supermarketiin isaaniitii, wanni hundan isaaniitii, uummanni odoon jaalatin fedhii sanii jettee gadi jettee bulti waan jedhanidha. Sun hin ta'u pragmatismii uummata Oromoo keessa jiru kana fakkeenyaaf amma. Sigala jarri kun uummanni kun beela wajjin rakkina wajjin yeroo baay'ee namoota jiraatan sanii iddoo warra kennanii miti. Naannoo biraatti amma fakkeenyaaf biyyoota Afrikaa toora san keessa jiran bakka wayii toolaalte waan akkasii mul'ata. But I don't think that will happen in a short run in Ethiopia. Uummanni kun abbaa qabeenyaa ta'uu dhiistee waan fedhe yoo taate mirga isaasan odoon kabajin uummata ajajamuu gadi jedhee buluu danda'uu miti. Kanaafuu economic nationalismiin kun hin hojjetu. Tigreen gaafa of jijjiirtee wanna duraan kaaniif dhiistee green amma wanna Jawaar jedhe san dhagaa laalanii gaafa garagaranii mirga laalanii gaafii waggaa 17 daggala keessatti hin deeman san gatanii gara margaatti kaatan. Saniifuu wanti sun it is I think an inbuilt thing sistema isaanii keessatti waggaa dheeraadhaaf ogguma of jijjiiran kanas karaa kamtu nu baasa waan jedhu san kalkuleetuma godhaa dhufanii garuu immoo wanna jijjiiramoota amma dhufaa jiran kana jijjiiramoota amma dhufan yeroo jennu baay'ee it is very difficult to understand maaltu akka ta'aa jiru. This is a social media world irra deddeebi'ee jedhaa jira waan kana. Karaa kamtu deemama waan jedhu san namni tokkollee sitti himuu hin danda'u. Mootummaan biyya sanii amma fakkeenyaaf paarlaamaa ji'atti wal waamee murtoo dabarsu sun dhuguma ji'a jaha booda waan hojjetu sitti fakkaata. Decision change like sa'aadhaan waan jijjiiramuutu jira. Paarlaamaa waamtee ganaa reediyoodhaan guyyaa akkanaa kootta murtee dabarsa wanni sun hin hojjetu. Kanaafuu wayyaaneen immoo fireemworkii san keessa jirti waan ta'eef speedii uummanni ittiin deemu kanallee wajjin deemuus hin danda'an, understand godhuus hin danda'anii, wajjin deemuus hin danda'an. So economic nationalism suni I don't think it is something that is going to function in Ethiopia. All right. Hedduu galatoom Biree dhaggeeffattoota keenya kan daawwachaa jirtan qophii Gaaddisa Rabadoorii OMN irratti dubbiin ijoo yookaan ajandaan kennaa waa'ee jijjiirama guyyaa hiriira mormii haga dheennaa kana Oromiyaa guututti yaamame irratti ture.
diqoo dubbii babal'ifne amma mee gara dubbii kana fiixeef baasu deemna. Jawar gara kan keetittiin dhufa. Amma jijjiiramee jira gara guyyaa biraatitti jechuudha. Sagantaan kuni sagantaan mormii kuni. Ila hagasitti uummatni maal gochuu qaba? Plus kanarratti dabaliiti OPDO'n yookaan wayyaaneen deebiin yookaan ilaalchisii isiin qabdu maal fakkaata? Waan kanarratti mee kanarra nu dubbadde gabaabsi Jawar. Waan tokkoon sirriitti gadi qabsiisuu barbaadu durarra. Akkuma reefu jeetti itti dhiyaachaa jirra. Wanti illeen qaaruu heddi mootummattiin. Adaduma qaaruu hedduu lubbuun itti guraaramti. Adaduma lubbuun itti guraaramtuun dhiitatu immoo hammeessiti jechuudha. Kanaaf amma booda geem pilaanii qabdu hunda rasaasa dho'ifatte hunda gadi yaafti. Kanaaf rasaasni isii akka nun dho'ine asiin deemnee yoo jennee kan deemu taate yoo rasaasni isii achiin kan dhufu taate irraa goraa jalaa miliqaa deemuu barbaachisaadha. Hedduu tactical flexibility dhaan barbaachisa. Tactical flexibility guddaa dhaan barbaachisa. Naagala qeerroon hedduu frustrated amma gaaf duraas gaafa lagannaa gabaatis sadi goonee inni goonee ammas jalaa dhaabnee maal the same reason gaafa siis kan ijoolleen jijjiirteef kan ammas jijjiiranis sababni isaa tokkuma wal fakkaata. Maaliif waa lama kan godhuu qabnu. Isiin aangoo isii isaan haguma jirtu san tursiifachuu barbaaddi. Nummoo injifannoo hanga ammaa arganne osoo hin tuqsiisin irraan dabalataa deemuu barbaadna jechuudha. Maaliif injifannoo hanga ammaa argamne yoo tuqsiifne injifannoo biraa argisiisuu hin dandeessu. Raacitii malee bukoon biddeena ta'uu hin danda'u. Kanaaf injifannoo hanga ammaa argamsiifne tikfata one step tikfata one step deemne two step duuba deemuun barbaadnu. In fact one step irratti taakkoo goonee dhaabachuun wayya jechuudha. Kanaaf xiqqoo frustrated godhuu danda'a garuu strategically hedduu barbaachisaadha. Maaliif boru amma hiriira guddaa godhuu ni danda'ama. Qophaa'ee jira qeerroon Oromiyaa calishii gochuudhaaf. Garuu akka isii yaaddetti uummata Oromootiif uummata Somaalee kana ufii uummata Somaalee Oromiyaa keessatti odoo kadhuuf taate gaafii hiriirri sun kaasee miti kan silaa dhaga'amu. Diraama warri amma maqaa dha'uun barbaadu warri isaan deeggaru Facebook irraa kun hundi amma gara Jijjigaatii fi gara Harargee galee jira fiilmii hojjechuudhaaf. Miidiyaa BBC maal affeeranii jiranii jechuudha balatu bu'eedha. Nama ofii fixanii Oromoo irratti quba qabuudhaaf. Silaa stooriin injifannoo nuti argannu hojii nuti hojjenne osoo hin ta'in hojii Oromoon hojjette osoo hin ta'in waan xiqqaa diraamaa isiin hojjette santu kan inni godhu jechuudha. Har'a san hongoyitee jirti. Moving forward maali kan barbaachisu? Tokko qabsoo keessa jirra. We are in war. Lola keessa jirra kan Oromoon beeku war by other means. Kanaaf Oromoon xiqqaa guddaan humna isaa qopheeffataa haala deemuu hordofaa odeeffannoo walii kennaa qophaa deemuudha qaba jechuudha. Gara OPDO sin hoggaa dhufne OPDOon amma jaalatte jibbite haga feete wayyaanee jala deemtee sheellaqatte OPDO is now in the enemy camp wayyaaneedhaaf. Waanuma fedhan haa fidan. OPDOon fedhe marxoo buufate naxalaa isaa asitti marate jilbiibbiin maaliif mana abbaa isaa hayyan dhayne amma booda hin amanamu abaddan openly miidiyaa irratti declare godhaa jiranii jechuudha akka diinatti. Kanaaf is a matter of time qawween har'a qeerroo Oromoo irratti dhukaasu tuni. Arrabni bara dheengaddaa bara sandura abaa'oo irratti san booda immoo nurratti dhiyaataa ture amma OPDO irra dhufaa jira jechuudha ifatti miidiyaa irratti agarteerta waan namicha abdiileedhaa jechaa ture. Rasaasni har'a qeerroo Oromooti irra bu'u kuni boru OPDO irra bu'aa jechuudha. Gama OPDOtiin they gotta prepare wanniidhaaf qophaa'uu qaban for the final showdown of qopheessuu danda'uu qabani. Not bad haalli deemamaa jiru homaan jedhamu garuu lama beekuu danda'uu qabi. Tokko qeerroon OPDO caasaadhaan harka 10 caala. Odeeffannoo uummata keessa jira. Intelligensii irra wayyaat qaba. Gurmaa'insi isaanii irra wayyaat qaba. Wayyaan immoo irra caala hubata. Kanaaf waan manguddoon Oromoo jedhuun waan gumina waan abbootiin gadaa jedhaniin waan qeerroon Oromoo jedhuun dhaggeeffachuu danda'uu qaban. Dhaggeeffachaa odeeffannoo deemuu danda'uu qaban.
guyyoota itti aanan kana keessatti dadhabinni OPDO guddaa an argaa jiru yeroo adda addaa irratti barreessallee turre lafee wayyaaneen kenniteef san itti fayyadamuu dadhabaa jiran lafee sun maali the structure of Oromia the legal organizational resources that are there yoo ibidda wanni illee lafee illee irra jiraatu baate san itti fayyadamaa hin jiranii jechuudha san itti fayyadamuu danda'uu qaban maal jechuudha fakkeenyaaf Finfinnee irratti illee mistake hojjetan dhimma Finfinnee caffee Oromiyaa irratti dhiyeessanii caffeen Oromiyaa odoo irratti mari'atee ejjennoo takkaan proposala lafa kaa'u taate salphatti akka hunoo koree hojii raawwachiiftuu yaada irratti arrabsanii isaanillee addaan qoqqoodanii deebisan kan ta'u ture legal instrumentii ta'a ture instead of an opinion of a political party proposition political party bira dabre legal instrumentii ta'a legal weapon ta'uu danda'a ture ammas yoo taate liyyu poolisiin diigamuu baannan abdiileen faan seeraaf dhiyaachuu baannan ammallee nageen hin jiru naannoo sanii kan ammoo walgahii cufaatti ilaali this democratic centralism nonsense kana keessaa bahuu danda'uu qaban sirni federalizimii sirni sabaa sablammii open negotiationiidhaan ta'a malee democratic centralismii jidduutti wal kabalaa godhan sanii hin ta'u kanaaf caffee Oromiyaa yaamanii lolli banamee irratti mariin bal'aan godhamee seeran kan gaafii qofa osoo hin ta'in akka ajandaatti qabame irratti marame liyyu poolisiin akka ashabbaariitti declare godhame akka diigamu akka hiikkatu gaafa jiru mootummaa federaalaa ifatti kan godhan keessaan garuu caasaa fi jabeeffachuudha keessa isaanii qulqulleeffachuudha jijjiirama argaa jirra fakkeenyaaf qaamni poolisii qaamni nageenyaa wayyaa dhufaa jira ammallee immoo gowwaa argaa jirra laali ummanni keenya ummata hedduu nama ajaa'ibu ati tuquu baannaan siin tuqu kalee dheengadda yeroo akkasitti dhiigni namaa danfee jirutti baha Oromiyaa keessatti poolisiin hin tuyne namni nama hin tuyne taataakiin hin tuyne nama hin tuyne taataakii nama tuqe dhaqanii mana jalaa guban jechuudha kanaaf OPDO'n sadarkaa adda addaatiin jirtu lolli kuni lola paartiitii miti lola nama dhuunfatii miti amma akka sabaatitti sirna wayyaanee takka kan nama hunda saba hunda nyaachuu barbaaddu fi ummata hafe kan wal dura dhaabbachaa jiru kanaaf guyyoota itti aanan keessatti yeroo itti aanan kana keessatti isaanillee reflect gochuu maaliif very opportunity gabaabaa qaban yoo gara ummataa gorani survive gochuu danda'an yoo gara ummataan gorre garuu akkuma wayyaaneetti wajjumaan qaarii uta'an jechuudha. Hedduu galatoom Jawar. Dr. Birhaanuu mee yaada gabaabaan si deebi'a. OPDO'n already ila wayyaaneetiin ija wayyaaneetiin kaampii nyaaqat jedhe Jawar like already amma OPDO'n wayyaaneen OPDO irraa amantaan qabdu kanaaf OPDO'n kanarratti of eeggachuu qabdu kanarra maal jettame daqiiqa tokko keessatti yaada gabaabaa nuu kenna. Girma waa takkatti dabaluu barbaada ka duraa san irrattis fakkii keessayyuu because that is very important amma waa siigalee waa lamatu jira mootummaan dadhabaa jiru jira uummanni ol ka'aa jiru jira so kana keessatti wanni goonuu tokkoon isaanii they are very symbolic fakkeenyaaf akka mana keessa siitiin waan akkasiisuni significantly practically rakkoo uumanirra symbolic value isaaniitu caala. So wanni akkasi symbolic value qaban suni amma fakkeenyaaf guyyaa 6 guyyaa 7 godhuunis guyyaa 1 godhuunis targetii symbolic achievement isaanirra yoo gaame akkasitti hubatamuu qabu. Kabira triikii jarri kun hojjetan sirriitti gadi galanii hubachuu danda'uu qaban. Namni hundumtuu maasii waan san hubata jechuu miti. It is very difficult. Tokko because it is isaan beektaa sophisticationii waan akkana dartii triikii kana hojjetu hoggaa meeqatti fayyadamanii waan kana hojjetan waan ta'eef hubachuun rakkisaa. Amma fakkeenyaaf maal godhuu danda'anii nama ID Sumaaluma the country itti kennanii garana fidanii so that Oromoon akka biyya sanitti react godhuu ni danda'u jechuudha. Because sun historically waan jiruufi waan biyya keessatti kana internal issue kana external issue ti jijjiiruudha waan akkasii godhuu hin danda'anii kana hubachuu. Akkasumas immoo nama keenya Oromoo ID itti kennanii dhaqi Sumaalee keessatti buumbiidhaan nama fixi jedhanii isa booda qabanii kun olaalii Oromoodha.
jedhi Jawar Mohammeditu na erge jedhanii ni too'ee viidiyoo waraabanii waan akkasiisan hojjetuu danda'u. Kana uummanni keenya kana tiriikii akkanaa kana already hubachuu danda'u qabu. Gara OPDOtti sii dhufa. Well, amma beektaa filannoo miti kun egaa OPDO over the last 2 years nuyi ammuma sagantaa waan akkanaa kanarratti dhiyaannu gaafni nuyi OPDOdha waamicha godhin turre jira hin jiru. We have been calling ammuma sagantaa kanarratti dhiyaanne OPDO uummata kee wajjin dhaabbatu OPDO'n uummata isaa wajjin hiriiruu qaba of waan kanarraa baraaruu waan danda'u oosaan godhe qofa ka jennu jechaa turre jechuudha. Amma ka yerootu dhiibee jara kanas sii galee Mallas Zeenaawiin yeroo tokko OPDO siffaa qonegno maal jedhanii ture jedhan. Amma sii galee waan akkasiin jiru hundumtuu Oromoon gaafa waan akkanaatiin cimteetti dhufte wanni gargar nama baasu hin jiru jechuudha. Amma waan dubbii daangaa kanarratti namni Oromoo ta'ee dubbiin kun hin ilaallanne hin jiru. Siyaasa fee haa ta'u, amantaa fee haa ta'u, naannoo fee irraa dhufaatu. Wanni kun waan dhimma waliiti jechuudha. Dhimma walooti. OPDO wanni jedhu classification akkasiitu hin hojjetu when it comes to this particular question. Sanirra dhiiban akkuma Jawaar jedhe san dhiibanii baasan jechuudha. So amma sii galee duraanis akkanatti itti fayyadamaa jiran. Uummata Oromootirraan gargar baasanii achiin dhiibanii as jidduu kanatti saandiwiichii siin goona jedhanii diviizhinii kan akka bargaining poweritti itti fayyadamaa ture wayyaaneen. Amma garuu akka isaan sanitti fayyadamuu hin dandeenye OPDO maal godhuu danda'u qaba. They should bargain back. Uummata kanarratti gaafii uummata kanaa wajjin hiriiranii gaafii uummanni kun gaafatu kan exactly in the same way. Amma addisuun fakkeenyaaf kaleessa gadi bahee ibsi inni kenne ani akka nama tokkotti baay'ee tokko natti dhagame jechuudha keessa gimu. Yaa kana dubbatamuu qaba. Gadi baastee waan jiru san uummata gaditti ibsitee uummata kee wajjin dhaabbachuu afaan isaanii dubbachuu argisiisuu dandeetta. Yoo san goote maal goota social supportii argatta jechuudha. Allaayii argatta jechuudha saayidii keetii irratti. Dabalataan wanna gootu concrete waan ta'in evidence waanuma akkanuma kun waanuma qabatamaa hin taane qabattee nama bira dhattee gaafattee waan bishaan hin kaasne ta'uu hin qabu. Gaafii uummata kana concrete poolisiitti expertiisiidhaan sappoortii gootee qabattee fuulduratti deemuu danda'uu qabdu jechuudha. Kun siyaasa ta'anii itti fufuudhaafis akka nama tokkootti seenaa akka nama dhuunfattu hojjechuudhaafis boru waan jijjiirama dhufu boodas akka sii galee akka namaatti ittiin ol jettee morma ol qabattee deemuudhaafis waan si gargaaru waan ta'eef OPDO'n dhiibama achii irra gahaa jiru san akka advantageetti itti fayyadamuu qaban jedha. Because seenaa keessatti namoota isaan dhiibanii baasaniitu seenatti fayyadamee waa jijjiire. Look at General Taddasee Birruu dhiibanii baasan. The same fate is coming for OPDO now. They have to use it. Miss godhuun qaban calculation kana beekuu qabu. They have to know the right time kuno yeroo akkana kana clearly of irraa dissociate godhanii uummata wajjin dhaabbachuu danda'u qabaniin jedha. Galatoomii jirma. Dr. Biraanuu Galatoomi daawwattoota keenya marii keenya gara goolabuuf deemuu jirra. Marii keenya osoo goolabin dura mee Jawaar gara kan keetiin dhufa. Waa'ee gargaarsa ummataatiif godhamuu waa'ee gargaarsa ummataatiif godhamuu qabu kanarratti dubbadhu mee nama hedduutu buqqa'ee nama hedduun madaa'ee nama hedduun du'aa giyoona ummati biyya keessa jiru gargaarsa akkamii godhuu qaba ummati daayaspooraa gargaarsa akkamii godhuu qaba gargaarsi kun ammoo haala akkamiin qindaa'uu qaba mee kanarra nu dubbadhuuti qophii keenya kanumaan osoo goolamne. Galatoome Biraanuu jeeta karattiin mismaara xiqqoo itti gadi jabeessuu barbaade. Jabeessayyee. OPDOdhaan hin dhiyeessina. Zabanni Oromoon Oromiyaa dhiisee deemu sirna isaa dhiisee deemu dhumuu qaba. OPDO'n warri qalbii qabu no defection dhiyeessuun hin jiru amma. OPDO'n tokko baanan kan biraatu itti bu'a bakka bu'a. Hin dhiyeessina. Sirni cuma keessatti falmaa itti fufuudha. Maaliifi amma maal gooti intimideeshinii baay'ifti. Doorsisa baay'ifti. Maatii keetiin maalii keetiin si doorsitee akka ati biyyaa baatu godhuu barbaaddi jechuudha. Kanaaf kana diduu qaba namni sirnichuma keessatti sirna keessaa warra yartuu ta'e keessaa dhiibaa wal jabeessaa deemuu barbaachisa tanuma mismaara 12 dha'uun barbaade. Ka gama gargaarsaa
lakkoofsa garammaa qabu internal displaced Oromiyaa keessatti ka daanga maraloon daangaatiin ta'e gara nama 200,000 kan buqqa'e. Daangaa Moyyaleetirraa hanga Bordoddeetitti namni keenya buqqa'ee jira addaalee lollitti godhame kanarra gara nama 200,000 kan buqqa'ee jechuudha. Internally displaced people IDP kan jennuun kun gargaarsa barbaachisa. Akkuma beektu yeroo ammaa yeroo beelaatti biyya san keessatti midhaan hin jiru. Kanaaf gargaarsa barbaachisaa gargaarsa midhaanii gargaarsa waan adda addaa tajaajila barbaachisaa jechuudha. Kana kan lammataa immoo amma nama xiqqaa nama akkuma jiru buqqaaftee fidaa jirti jechuudha. Amman argadhe gara nama 70,000 kan Hararri naannoo Dakaritti buusaa jiranii nama 70,000 kaleefarra kan naannoo Somaalee keessaa buqqaaftee fidaa jirtu jechuudha. Kanaaf tarsiimoo amma reefu jijjiirama maalii kanarra hiriirri borullee akka jijjiiramu kan goone waan baay'ee waan laallee waan kan godhame waan kun waan laalameef jechuudha qeerroon kan kana godhaniif. Kanaaf namni buqqa'e kun immoo fagoorraa buqqa'ee waan dhufeef hedduun isaa warra dhaloota 2-3 naannoo biraa jiraatu waan tureef uummata kana qubachiisu uummanni keenya dhugatti waan nama boonsu kan hojjetaa jiru naannoo sanitti uummanni Harar uummanni Hawwadaay ba'ee hedduudha isaan gargaaruu jira uummata kana qubachiisuudha barbaachisa. San qofa miti yoo xiqqaate hanga ammaatti nama 350 nama 400tu nurraa madaa'ee jira jechuudha. Lola daangaa irratti godhame kanaan kun hospitaala adda addaa keessa kilinika adda addaa keessatti dawaa barbaada yaala barbaachisaa jechuudha. Kun hundi gargaarsi barbaachisaa gargaarsi kun uummanni biyya alaa haala gaarii ta'een gargaarsa kana sochoosaa jira. Uummanni biyya keessaallee akkamiin gargaarra kan jedhu mariin godhamaa jira akka quba qabnutti gara gumii abbootii gadaatiin gargaarsi walitti qabame naannoo kanarratti qorannoo wanniidhaan gara akka gargaarsi kun itti deemamu irratti maratamaa jira. Isaanirraa odeeffannoo akkuma arganneen gara gargaarsi sun uummanni biyya keessa haala ittiin arguu danda'u irratti dhugatti gara fuulduraa gargaarsa dabalamuu osoo hin ta'in haga ammaa dalagamaa jiru dinqisiifachuun barbaada. Ogeeyyiin fayyaa bakka halkanii guyyaadha kan hojjechaa jiran amma ogeeyyiin fayyaa ciroo kan Yaabelloodha kan Harar hojii ajaa'ibaa kan roobe hospitaala adda addaa kana keessatti waan ajaa'ibaati kan hojjetamaa jiru jechuudha. Ogeeyyiin fayyaa qabsoo kana keessatti shoora guddaadha kan taphachaa jiran. Uummanni keenya walii dirmachuudhaan walii gargaaruudhaan bifa hedduudhaan waan ajaa'ibaa walii godhaa jira wal bira dhaabbataa jira jechuudha. Practically wal bira dhaabbataa jira namni keenya kana itti fufuu danda'uudha qaba. Caasaan opiidiyoon bakka tokko tokkotti dogongora hojjetaa jira. Nama keenya kan wal gargaaruudhaan walii dirmachuu deemu kana qabuun rakkisuun maal godhuun this is stupidity. Kun yeroo akkasiiti miti. Stupidity akkasii sun dhaabachuudha qaba wal garfachuudha qaba namni. Gargaarsi kun egaa bifa kanaan jabaatee itti deemuudha qaba. Jabaannee deemuudha qabna. Namni keenya mental toughness barbaachisa. Oromooti jettu waliin dhaamuu barbaadu. Wareegamni dabalaa deemama booda. Wanti tuni kutuuf deemti garuu laaftutti hin kuttu. Probably wareegama waggoota 25 nu kafalchiifte ol nu kafalchiisuu dandeessi jechuudha. Wanni barbaachisu maali? Sammuudhaan qophaa'uudha. Namni sammuun qophaa'e hamma fedhes yoo miidhame harka hin kennatu jechuudha. Nama sammuu hin qophaa'intu gaafa rukutame gaafa miidhame jilbi bu'a. Onneen keessa duuti jechuudha. Kanaaf namni keenya mental toughness isa barbaachisaa psychologically if qopheessuu isa barbaachisaa naannawa isaa scan gochuu danda'uudha qaba. Addaabtu godhaa saffisaan grand strategy lafa kaa'amee deemaa jira dalaguutti jira. Bu'aan Oromiyaan fi Oromoon waggoota 4 duraatii fi har'aa dachiisami. Politika biyya sanii fundamentally alter goonee jirra. I am 100% sure injifannoo keenyaan xumurama. Ni injifannoo keenyaan xumurama. Hanga injifannoo san geenyutti wareegama hir'isuu hamma dandeenyetti. Qabsootan saffisiisu hunda caalaa garuu outcome itti ba'a akeeka kumaatamni nurraa ittiin wareegameef bakka hin ga'u jechuunis biyya nagaa qabdu kan bilisummaan keessa jiru kan carraaqannee hiyyummaa alagaan keessa nu darbe kana keessaa itti baanu kan baqxi nurraa dhaabbattu kan du'aatiin nurraa dhaabbattu kan hidhamuun nurraa dhaabbattu ijaaruu danda'uudha qabna jechuudha. Kuni miilaa fi sammuu kee harka kee waliin deemsisuudha barbaada. Hojii intellectualitii gaafata, hojii operational qabsoodha gaafata, obsa gara bal'ina gaafata, bifa kanaan itti deemuudha qabna. Tanumaan jechuu barbaada ani fidadhe Girma. Yeedu galatooma. Daqiiqa takka waa xiqqootti dabaluu barbaade waan Jawar jedhan. Okay, second soddom. Okay. By the way, waan kun uummanni keenya akka malee itti miidhamaa jira irra deddeebinee kaasnee jirra. But also kun opportunity guddaadha uummata Oromooti. Maaliifan kana jedha? Wanni kuni
national response barbaachisa. Nam Oromoo hundi waan irratti respondi godhuu barbaachisu jechuudha. Kanaafuu Oromoon diaspora keessa jiru keessayyuu warri kana dura waan adda addaatiin waliraa ture suni gaafii tokko malee walitti dhufee waan kana irratti respondi godhuu danda'uu qaba. If we do that, dubbii daangaa qofa otoo hin ta'in dubbii sirna biyya san keessaa overnight jijjiiruun akka danda'amu uummanni Oromoo akka kana hubatu qofatti dabaluu barbaadetanii galata. Hayyee galatooma daawwattoota keenya qophii keenya har'aa asuma irratti goolabna waan nu daawwattaniif galatooma isaniin jenna.